carraaqee gufatu kaan immoo arrabaan daldalee buufatu kaan xiqqoo qabatee ofa keessa beeka inni of hin arganne immoo hundumaa jeeqa inni tokkoof mishaa ta'us kaaniif rakkoo walumaan jiraata ummatee sirna koo 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 Akkamitti dinagdee of argachuu kanatti fiduu danda'a waan jedhudha wanti guddaa. Dinagdeen akkamitti argata? Sababiin isaa kana hundumaa keessaa hin qabu. Lammiin kaayyoo qabaa, of kennaa, dhimmi duudhaa isa laallataa. Garuu saksesii milkaa'inni hin jiru. Hin milkoofne. So kana keessaa wantoonni inni hir'ise yoo jiraate akka inni milkoofne wanti isa godhe yoo jiraate akkamitti bira ga'uu dandeenya isa? Falaasama namummaa moo namummaa booda falaasama dhufan irratti xiyyeeffachuu qabnaadha nuti. Namummaa eenyummaa isaa, identitii isaa fi milkaa'ina isaa gidduu wantoota jiran kana irratti xiyyeeffachuu hin danda'u. Maayinni sadii manii har'a balballi hundi isaanii tuttufaadha. Deebinaa sagantaa qabnaa dhufnaa waan jedhu sagantaa qabu fakkaatan deebi'u. Akkas ta'uu qaba malee. Gammachuu waanaa gammadanii fulfaadhaa siifidha akkasitti bareechinee guyyaa dhaloota kee boroo akka ta'e jalaan bannee dhimma hojiitiif iddoo biraan deema borii gaasaaf jenneedha xiqqaatu isaa baay'atus eessa dhaqee rakkataa sun jirta argeera baay'ee aartii kee qarshii sitti kenne sun hundumuu akkanumatti afuuffee lama sadii bita'uu ta'e haa ta'u qarshii sun hundi kana hojjeta aartiin kee kana dandeettiin aartii kana akkasin turre dhimma weefan gara aadaa fi tuurizimii deemeen achitti dhimma waa'ee maskiriiptii isa deengiddaa isaa turee fi akka carraa namni kanaan dura qarshii irraa liqeeffadhe na argee morma naqa. Tasumaadha. Naan booddee birricha keessaa kaffalee dhufee immoo aartiif dandeettiin qabutti fayyadamee akkasittiin gammachuu boleetti koo balleessu isa yeroo biraa osomna dandeettii aartii keessa arginee jirra egaa ati naa gammadi. Galatooma egaa maal sinii gola obboleetti kiyyaaf kan hunda dadhabuu keessan hojii keessan aarsaa gootanii yeroo keessan aarsaa gootanii waan dhuftaniif galatooma. Tolee nan irraanfadhe gonfoon utuu godhameef jedhee yaade dinagdee kanaan nu tajaajilta. Ulfaatu carraa kana waan laattee fi warri kaan immoo hamileedhaan baay'ee bareeda. Joonjaa biyya isaatii gonfoo gadi galagashee namatti ka'u gadi galoo rakkoo teeknikaatu maamilasiiti. Amileen ammayyuu xinnaatachaa irra ammayyuu. Baay'ee bareeda.
Sin baay'ee galatooma. Ulfaadhaa. Waan baay'ee nu gootanii. Kanas baay'ee waan bareedaa bittan. Kanatti aansuun egaa nafnis gara sagantaa keenyatti deemuu keenya dura gammachuu isheef qabnu anis waan an jedhu waan an qabuuf ibsuuf hin barbaada. Kanaanis wal qabsiisee amma hojiidhaa yeroo deebi'u yoo naa danda'ame hojichi naa milkaa'e konkolaataa wayii bituuf isin yaadaan jira. Obboleettii tokko ittiin qabu isheedha. Kanaaf aantii koo jettee dhaarmee koo kanatti aantiittee maqaa baastee fi isheef hin jiraadha sana obboleettiin qabuuf. Ishee irratti eenyus hin dhiisu. Ishee irratti eenyus hin dhiisu. Isheedhaaf waan hundumaan ta'a. Egaan dheeressu ati obboleettii koo tokkittiidha. Si duwwaan qaba. Obboleettiiwwan baay'ee addunyaarraa argeera. Obboleettiin akka ishee garuu hin jiru. Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e barumsa keettis naa jabaadhu. Waan gaarii irraa eegaa. Egaa amman anis gahee dhufutti manichis gahee dhufutti duraa obboleettii koo naa jajjabeessa. Jajjabeessina. Ati turi ati keessattuu qe'ees waan turtuufi egaa barumsa keettis naa jabaadhu. Waggaa dhuftummoo kana caalaa iddoo waan biraatti biyya keessaas baanee si kabaja tokkittii koo. Konkolaaticha noofti ishee. Lakki maal? Si toofa. As deebinu al tokko as jirra waan ta'eef. Dinagdee. As deebina. Egaa uffadhaa gamanumaan kennaas qaba. Kennaa wayii kanan biteef jira. Iddoo guddaas qaba. Obboleettii akkasii yoomiyyuu hin argadhu. Hin qabaadhus hin qabus. Amilee xiqqaadha. Bani nutti agarsiisi. Konkolaaticha? Konkolaaticha? Lakki mana wayii ta'uu isaa malu. Hiiknes ilaaluu dandeenya. Ayikamu. Baay'ee galatoomne. Abboonni keenya kanarraa baay'ee qoratanii sammuu isaanii gaafa jedhan wanti jedhee gaariidha naan jennaan siif immoo barumsa kee irratti katattaafattuuf Oxford hawwii si qabudha. Baay'ees jaalladha. Kennaa gaafa yeroo akkasii walii binnu tume kan aartii aadaa eenyummaa duudhaa saba keenyaa qabatume. Duudii fi aduuchuu rakkina qabu kun. Akkas jedhini kenna akkas miti. Deebinuu as Baay'ee namatti tola. Ayyaana kooti malee. Amma callume. Amilee. galatooma. Waanan jedhuun qaba. Kennaa kana gaafan sii kennu baga dhalattee waggaa kuma jiraadhu waggaa kuma nuu jiraadhu jechuun barbaada. Kennaa kana immoo yoon dubbachuu ilaallee baadhee waa'ee kennaa kanaa wal qabsiisee gaafan sitti immoo fageessitee akkati argitu hin barbaada akkati nama guddoo taatu hin barbaada. Fageessitee akka argitu barbaada. Jaalatte. Fageessitee akka ilaaltu beektu. Uffat. Kamu coolee bitee fi Mucaatu. Maal Dinagdee. Toofii kee fageessitee arguuf yaadde kan. Kennaadha garuu ofii fageessanii argaa namatu yaadame. lammi tasnu Amilee. waa'ee sagantichaa ta'u amma deebinu wantoota gudhiisnu sagantaa kanaa ta'arra wal waraanuu ta'eefne gaariidha. oliinis waan jiroo jiraate Ani isaan koos ga'an jira. Inni kun kennaa kooti.
Gabanumaan garuu waanan jedhu nan qaba. Dura yoo bante gaarii natti fakkaata. Maaliif wantoota ni dubbachuu barbaadutu jiru asirratti. Gargaari. Of dandeessi. Cimaatiin no. Bora ilaalamu. Bora ilaalamu. Gargaarsa. Chalo madani waa datu dandeetti miti beektaa. Galatoomii. Tole anamma wanta ni sababan qaba sababan qalama kennaa godhee kenneef jechuudha. Maaliifi dhalli namaa naachuraalii sammuun isaa iddoo lamatti qoodama. Lamaan isaa keessaa inni tokko wantoota yaadatu iddoon itti seevii godhu. Dhalli namaa immoo wantoota inni baay'ee yaadatu keessaa inni guddaan guyyaa dhaloota isaati. Guyyaa dhaloota isaa wajjin immoo wantoonni wal qabatan lamaan keessaa inni tokko kennaadha. Obviously. Kennaa kennamu sana keessaa immoo kennaawwan kennaman yaadataman keessaa immoo kennaawwan yaadachuun qabamanii fi kennaawwan yaadachuun akka dirqamaatti jiruu fi kennaawwan kennaman keessaa immoo kennaa yaadatamuu qabu wantoota jedhaman jiru. Kennaa yaadachuu qabdu sana immoo yaadachuudhaaf wantoota gurguddaa gootu shanan keessaa inni tokko barreessitee kaa'udha. Isa afurii booddee nutti himtaa yeroo biraa. Isuma irratti fufuu tokkumaa sanarra. Maaliifi wanti ittiin barreeffamu kun akka kennaatti kan hin kenneef wanti ittiin barreessinu kun jaarraa 16ffaa keessa seenaa guddaan Awurooppaa keessatti hojjete tokkoon isinitti. Baay'ee dhugaa. Baay'ee waan isaan maayisitu. baay'ee natti tuqame keessi koo baay'ee natti tuqame. Itaanee kennaanis kennaa wayii qaba fakkaata. Amilee kenna. Ayikamu. Ofaa dandeessu? Eeggachuu dandeessi. Maali yoo gargaare? Amilee. Egaa abaaboo kana si bitee gatii obboleessi keessi kaffalee wal duukaa agarsiisuu fedheen inni beeka. Sirriidha miti? Gatii olii wajjin kaffalaa turre sanuma agarsiisuu barbaadne akkamitti akka itti simattu immoo situ beeka gaa. Dhugaa wayii jaalladheen. Waanan dubbadhooni waan baay'ee qabu akkuma umuriin kee dabalaa deemee jireenyis dabalaa deemaara. Jireenya ulfaatu kana keessatti immoo obboleessi akkas gatii namaa kaffaluu nama gargaaru hunduma keenyaaf abbaa ta'ennan hunduma keenya nu gargaaree hunduma keenya nu baatee amma lafi nuyi amma kireeffannee jiraannu amma 1,200 kireessan ture waggaa 5 dura amma sirkaan fuudhan 1,200 1,250 ta'eyyuu sirkaan fuudhan 3,400 isayyuu birrii 50 immoo kan elektirikii yoo buddeen immoo toshi ta'ee itti sitti dabalaa deemu isaanii jechuudha sitti dabalaa deemu jechuudha. Kanaafiyyuu gaa baay'ee gadhalachuu keetti baay'ee gammadeera walii wajjin jireenya mana kana keessatti dabarsaa turre bu'aa bahii baay'ee qabna bu'aa bahii ulfaataadha kan jiru kan lafaa qofatu hin taane kanumti jireenyaayyuu gatiin jireenyaan dabalaa inni irra tasii amma duraaniin lafa kaaree 200 birrii 400 gurgurama ture amma garuu abbaan yeroo sana 400 bitee amma 800 gurgura. Konkolaataa humti mataan ishee jechuudha konkolaataa xinnoon 250 turte amma 500. Atis immoo waggaa kee kaleessa inni turee fi inni irra jiru immoo garaagara. Isaaf jennee amma lafti inni nyaayama. Magaalaa keessa lafti inni nyaayama. Akka jirutti uummati baadiyyaatti. Akkas akka fiixee magaalaatti galeetu jiraata immoo hundumtu achi. Maaliif inni nyaa'e jireenyi inni nyaa'e manni kiraa inni nyaa'e namni kireessan amma toleedhanii kireessanii barattoonni immoo dhufanii itti galanii kireessanii kolleejjonni adda addaan banamanii kireeffamee amma baajaatii tokko 70 biteeni 90tti gurgure. 20 qofan irraa buufadhe jechuudha. Jireenyi immoo 20 immoo hin jiraatamu. Maaliif hin jiraatamu 20 oli ka 20 oli. Maaliif jireenyi ulfaataadha. Atamma yaannee fi rakkina qaba 20 rakkina qaba.
Kanaafidha jechuun fedheen amma lafa barbaadeetu namicha tokkotu naa bilbilaam sila yeroo mati utuu waggaa kee amma kana guutee jechuudha too gaddaman ta'e dheengadda siin jedhaa siin barreen gaddaa jechuudha namichi naa bilbilee utuma lafa barbaannu inni ilaal 100 inni ilaal tokko tuqaa lamee akka nama durii maatirikii yeroo kufan fidanii tokko tuqaa afur amma tokko tuqaa shan amma lama tuqaa shan ol guddachaa ma deeme hundumtu utuma barbaannu hin baane egaa magaalaadhaa baanee akkas immoo bakkee keessa yeroo gaafannu warshaa abaaboo wayiin argee achuma lixnee abbaa sanatu immoo lafa barbaada tureen achuma keessaa sadii fuudheen maaliifan isheef tokko kenneen obboleessi ishees immoo yoo barbaade fudhatee deemuu danda'a hiriyyaasaafis kennuu danda'a kana immoo tokko fideen dhufee jechuudha achi akkas kanaaf lafuma warshaa abaaboo keessaan buqqisee fide malee waan biraa baga dhalatte jechuudha. Waan jettoo jiraate jedhiti lammiin gara sagantaa keenyaaf itti darbuu wayya. Kennaan qabuun. Kennaa kee dura kennitee maa waasofte wayyu? Akkasii wayyu kennaa. Ana fi koon kenne. Gaariidha. Sagantaa ta'etti waan ta'a turetti baay'ee gammadaan ture. Utuman isa kana gammadu maal jedhu waa'ee aartii keenyaatu baay'ee naan jaalala isa kana irratti xiqqoo waan tokko jedhee darbuu barbaada. Amma aartiidhaaf, diraamaadhaaf, fiilmiidhaaf hojii garaagaraa fi namoonni gatii baasan gurguddaa jiru. Amma fakkeenyaaf ani iskiriiptii meeqa barreessee warra kaan ammatuma barreessanii kan dhiisanii du'an jiru. Sababii deeggarsa dhaban irraa nan ta'e. Dhimma kanaaf hidhamman sira kan inni gara aadaa fi tuurizimii deemee rakkoon nam mudatee deebi'ee illee kunoo akkasitti akka yaannetti nu hojjennu. Kanaaf namoonni nu biraa darban jiru. Nullee utuuma lafa keenya maal jennu darbuuf jenna. Kanaaf amma namoota warra darbaniifis namoota warra immoo akka koo haga hammaatti waan tokko tun hojjetin iskiriiptii mana tuulanii sammuun isaanii isaan naanna'ee fi tu yaadannoo sammuu daqiiqaa tokko goone. Maaltu fide ammas keessa guyyaa gammachuu. Inni yaadannoo haa ta'u duudhaan aadaan eenyummaan sirni akaakayyuuwwan keenya durii aartiidhaan agarsiifamuu qabu. Deeggaramuu qabu. Amma fakkeenyaaf happy birthday jedhanii barreessuun kun mataan isaa yoom afaan amma yeroo isin gammanne yeroo maal jennu ani immoo isa yaada maaliif isuma faranjoonni akkas godhanii barreessan kana fudhannee achi as deemna. Maaliif baga dhalatte jennee hin barreessinu kan jedhu baay'ee sammuu kootti na dhaga'ama. Isa kanaafis utuu yaadannoo sammuu goone. Maaloo yaadannoo irraa beeme. Jas deebiiti as taasisu. Baay'ee gammachuu. Gaddaa waa'ee aartii haasa'uun gatii baafnee fi ija jabinaan dubbanna. Gatii baasaa turree baasaa jirra ija jabinaan dubbanna. Haa ta'u nummaatiidha. Nam ol irratti waan tokko waan biraa yaaduu gammachuun keessan gammachuu kooti. Gaddi koo gadda keessan ta'uu qaba. Gaddaan jiraamna. Maanni nama ispoonsera nama reessisee arguun deemee. Faadhaa isin hundi keessaniyyuu yeroo qabni irraas nu laattanii uffata hin qabnes qabdaniis uffattanii akkasitti bareedanii waan dhuftaniifis isin galateeffannaa amma isheedhaafis gammachuu ishee dhannee egaa kanas waan akka ta'e goone meesheen nu qaqqabsiistuti waan kana waliin gammanne wayyure yeroo dhumarratti garuu isheenis waan ta'e yaada qabdu ibsattee isa booda gara sanadhannu. Guyyaa har'aa baay'ee gammadeen jira. I'm really surprised. Oh, Sasha got a chance. Okay. I don't know what you do. Hasa itu. Sasha itu aja. Usaha kamu. Nah, itu mati biar kita.
dhageessetaa I am really maaloo jettee Fiigicha nani beekne malee. Happy laajee. ta'u gaa adeematu happy with surprise jettee yeroo adeemtu fixadhati. Daraa kam akkana komachiisne. Baay'ee gammadeen jira. Gammachuu guddaatu natti dhagahame. Dhugaa obboleessa akka keetii qabaachuu kootti baay'een boona. Ati dhugaa obboleessa gaariidha garraamudha. Baay'ee jaalladha obboleessa. Isinis baay'een isin jaalladha. Galatooma guyyaa koo waan na bareechitaniif. Thank you. Egaa ammas soo jenne gaariidha. Ati sulfaadhu baay'ees jaalladha. Atis garana deebi'eeti waan kana tokko lama jennee wanti hojjenne wayyuure. Maani, maaltu mame? Happy birthday. Tole? Tole? Happy birthday. Isinis happy birthday. Happy birthday.